Mukure wadi ba wayin jirto keessa account tiraafikii keessa agana natti barreessin agana male rabbi jedhi nama jaabicha nama jaannaa deebisi 12 fee ay edaa achuma tafte kan duma kenna tafte akreeda isin kaasa si kaamera fudhata qacaw wada jedhan kaamera qabattoo hidhattee dhiiftee xaastee karaa sigala waytuma san si kaafatedha akka kennaa tiraafikii karaarran dhaabatu ammoo karaa saambituu irra tiraafikii karaa gobbaa irra tiraafikii 2 jira karaa salkaa tiraafikii 4 jira karaa gobbaa maaliyyoo jira karaa amaan 2 karaa ammoo ashuuta deemsu karaa shaalloo tiraafikii 3 jira karaa gooroo jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee YouTube kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhaa jira. Ammas viidiyoon tibbanaa viidiyoo baay'ee suukanneessaa waan baay'ee nama jibbisiisudha. Haa ta'u malee viidiyoo hojjetanii sagalee ta'uun waan baay'ee barbaachisaadha. Egaa isinis immoo YouTube viidiyoo kana sheer gochuudhaan laayikii gochuudhaan akkasumas namni biraa argee akka irraa baratu hoo sheerii ta'e namni biraati barachuu danda'a. Namni biraa gocha akkanaatirraa of qusachuu danda'a jedhee waan yaadiif kara viidiyoo hojjechuutitti dhimmame jechuudha. Egaa mucaan kun akkuma argitan Suudi Arabiyaa keessatti araba ajjeeseti kan qabame jechuudha. Keessattuu araba ajjeese jechuudha. Yeroo ammaa kanatti jechuudha biyya arabaa keessatti seerri biyya araba kamiyyuu keessatti namni tokko arabas ta'ee maalis ta'ee ajjeefnan du'a. Lubbuun lubbuudhaan baate malee kan biraa furmaanni biraa hin jiru jechuudha. Yeroo hunda miidiyaa kanarratti hin dhaga'ama. Baay'een kan dubbatamaa turedha. Egaa ajjeechaa akkana biyya keessa fakkeenya lubbuun wareegamni lubbuu Itoophiyaa keessatti salphaadha jechuudha. Itoophiyaa biyyoota kamiyyuu keessatti jechuudha lubbuun nama tokko baate araba keessatti keessattuu biyyoota arabaa keessatti lubbuun nama tokko baate jennaan lubbuma abbaa baasisaniititu ba'a. Itoophiyaa keessatti garuu warroonni daa'ima miskiinota daa'ima bakka ciiftutti 2-3 walirratti ajjeesee walirratti gubu hin jiraata nyaatee jiraata. Itoophiyaa keessatti rakkoon qabu. Garuu kun Itoophiyaa keessatti haala saniin baree biyya keessaa bayee guyyaa biyya namaatitti saba ormaa zeegaa ormaa ajjeesu kan isaatillee murtiin maal ta'a du'a ta'a jechuudha. Namichi kun yookiin mucaan kun nan hojjetadhaa ofan jijjiiraa maatii kiyyan jijjiira jedhee meebii xiyyaaraan bahuu danda'a meebii baharraan bahuu danda'a laga qaxxaamuree karaa Suudi Arabiyaa galuu danda'a. Akkatti inni galee hin beekamu jechuudha. Kanaafuu mooyyitu biyyaa bayee nan hojjedhaadha fi biyyaa bayee malee lubbuu namaa balleessuu fi muti. Lubbuu arabaa keessattuu lubbuu arabaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Waaqayyo gocha akkanaatirraa nama baraaroo waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kana malee jechuudha inni ajjeesee murtiin isaa ajjechas ta'u karatti murtaa'u ajjeefame jedhu miidiyaan tokko illee hangas mara qabatamaa miti. Garuu jechuudha miskiinota jechuudha bosona keessatti akkasumas mazra'aawwan adda addaa keessatti xamaree guuruudhaan gaala eeguudhaan achi keessatti yeroo ol oo'an yeroo aduudhaan yeroo qorraan gubatan Itoophiyaa kan taa'e hundasaa miidhaarraan ga'e jechuudha mucaan kun jechuudha. Amma mucaan kun erga kana hojjete jechuudha Itoophiyaan bakka nu ajjeesa jedhu jechuudha. Itoophiyaa madadaa Itoophiyaa lammii Itoophiyaa kan ta'an Suudi Arabiyaa keessa kan jiran seerichi Suudi Arabiyaa kan jiru duraanuu baay'ee ulfaataa kan ta'e lammiin Itoophiyaa baay'inaan Oromoo kan ta'an mana hidhaa Suudi Arabiyaa keessatti dararamaa turuun isaanii yeroo baay'ee iyyata miidiyaa irratti galfachuun isaanii odoo guyyaa tokko hin dhaabamin odoo hin dhagahin kun immoo dhaqee itti da'ee lammii isaanii ajjeesse. Dhabeet safuudha kun dhugaa rabbii. Amma miskiinota maatii isaatan jijjiira jedhee bahararraa seenee yemenirraa seenee karaa adda addaatti seenu sababa kanaatiin jechuudha. Itoophiyaan bakka maqaa takka qabdi.
Kanaafuu isaan miskiinonni ana baay'ee kan garaana nyaatan jechuudha bakka jiranitti hundi isaaniitu amma hirreebamu jechuudha. Kanaafuu dhugaa baay'ee nama jibbisiisa. Warroonni kaayyoo akkasii, warroonni dhiiga namaa, warroonni akkasii kun jechuudha biyya keessa ba'uu hin malan. Itoophiyaa keessatti waan barbaadan gochuu danda'an. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti salphaadha. Kan duutis salphaadha. Lubbuun namaatis sangas mara gatiin qabu salphaadha. Kanaaf biyya namaa keessaa ba'anii lammii Itoophiyaa Suud Arabiyaa keessa jiran hundarratti miidhaa kan fidaa jiru jechuudha. Isa kana jechuudha. Dhugaa rabbii isaa ofiifillee du'u nabsee takka du'e kumaatamaan kan lakkaa'aman irratti miidhaa guddaa geessise jechuudha. Lubbuun isaatis dabru kumaatamaan kan lakkaa'aman irra Itoophiyaan nama ajjeesuudha. Fakkeenyaaf namni tokko ajjeese abaluu yookiin tolaatu ajjeesin jira. Wayii Itoophiyaan nama ajjeesu Itoophiyaan nama qalbeedhaan baqasan walitti qabanii keessattuu beektu araba. Kanaafuu dhugaa rabbii gochaawwan akkanaa baay'ee kan nama gaddisiisu baay'ee kan gochaasuu kanneessaa dubbachuudha namatti hin tolle. Torbee kan ammaa miidiyaa kanarratti wanti hunduu bakka du'a abaluu akka ajjeeffame dhugaa rabbii baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanaafuu waaqayyoon dhiifamanuuf haa godhu. Dhugaa viidiyoo kana share like gochuun dagatinaadha. Viidiyoon har'aaf qabadheessanii adda asuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura.